Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hiriyoottan kiyya. Kanatti ansuudhaan dhimma ariifachiisaa tokko isiniin gahuun barbaada. Innis maalidha yoo jettan akkuma beekamu qabsoo Oromoo yeroo ammaa argamu irratti gufuu guddaa uummanni Oromoo ammallee irratti hin beekin kan dhiibbaa guddaa qabsoo uummata Oromoo keessatti labooba qabsoo Oromoo irratti bishaan naqaa jiru, qeerroo Oromoo irratti bishaan naqaa jiru. TPLF yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay osoo hin taane OPDO fi dalaydoota TV Oromiyaa yookaan TV Boqqolloo dinnichaa jechuudha. Dalaydoota kana kan nu balleessaa jiru jechuudha. Uummanni keenya sabboontonni keenya hulaa isaan jiran bakka isaan jiran mana isaan jiran tokko tokkoon gaazexeessitoonni keenya hordofanii afaan Oromootiin namoota afaan Oromoo beekan walitti siqanii nu sabboonaadha jedhaa kan nu basaasaa jiru kan nu balleessaa jiru abbootii keenya kan waa tokko dhimma siyaasaa hin beekne sobee jecha dhugaa sangaarraa dadhale jedhee itti fakkeessuudhaan waan hin fakkaanne fakkeessuudhaan biyyarra tamsaasee ka'ee uummanni keenya qabsoon uummata Oromoo akka ugguramuu fi dhalli Oromoo akka mana hidhaatti guurama lafarratti dhiigni isaa akka kana dhangala'aa akka dhiiga saree uummanni keenya akka sanyiin duguggaan yookaan jinosaayid irratti gaggeeffamu hugna guddaa kan wayyaaneef ta'ee jiru TV Oromiyaati. Kanaaf dalaydoota TV Oromiyaa keessatti dalaganu mata mataa ishee gaazexeessiteetu qindeessitu teeknishaanii waan achi keessatti argamtu mara ishee jechuudha. Haga danda'ameen kafaltiin kafalamu kamuu ma'iin ba'amee jechuudha uummanni Oromoo namoota kana barbadeessuu qaba jechuudha. Akka isaan hin jiraanne jechuudha. Keessattuu jiraattota naannawa Adaamaa irratti argamtaniif dhaamsi kun jechuudha. Qabsoo uummanni Oromoo yeroo ammaa godhu keessatti akka gufuun guddaan akka utubaan lafa kaa'amee akka kan ittisaa jiru dalaydoota TV Oromiyaati jechuudha. Kanaaf haala danda'ameen qabsoon uummanni Oromoo kana booda amma fudhachuu qabu dalaydoota achi hojjetan haala danda'ameen ulaa isii lixee mana isii lixee keessatti isee tarsaasuu qabama jechuudha jalqaba irratti jechuudha. Amma maal godhu toora Facebook irratti sabboontota fakkaatanii ta'anii ijoolleen tokko shamarran keenya keessattuu kan afaan isaanii jarjaran haasaa mana keessatti haasa'amu bakka irra fuudhanii toora miidiyaa irra bahanii jedhu callisanii jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo qeerroon biyya keessatti dhiigni isaa dhangala'u kanatti bishaan naquudhaaf jechuudha. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo silas wanti duubatti deebisu hin jiru haga bilisummaatti. Kanaaf isaan ammoo kan sabboontota fakkaatanii ka'anii sagalee ijoollee kanaa waraabanii uummata keenyaan dogoggorsuudhaan toora miidiyaa irratti tamsaasaa jiranu dalaydoota OPDO maqaa Oromootiin maqaa Oromoon bultu dalaydoota TV Oromiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qaban jedhaan gama kiyyaan si'atamee jechuudha haala danda'ameen mana isheen jirtuun jechuudha. Dhaamsa kana sheer gochuuf waliin naaf ga'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Warra dammadidee akaayii qaqqabsu biqila ofii gubee kan namaa magarsu garaadhaan morkatee dhugdi ulfan baatu rabbi si haa balleessu har'a jiraachuudhaaf kan soba dubbattu isini dhara dhugaa gootanii yoo himtan sobaa moo dhiigni lammii keenya dhiigni oromummaa keessa keenya gubaa ilmaan boonyee qooreen ija dhannee digiriinuu amma keessan gala nurratti hin taphanne isini ganamariidhaan ija haqattanii osoo laftin ijee sanbata ganamaan soba jammartanii garuu dhugaan bakka ifatti mul'ate ijaan argitanga hunduu gadi ba'ee addan ni falmate yaa tiibii kijibaa mana dhugaan namaa keessatti awwaalamu tiibii namni fayyaan maraataa waamamu ija haqiiqaatiin yoo argitan argaa yookaan immoo jaamaa tasa ta'a mugaa afaan Oromootiin erga lallabdanii maaf dhugaan mana namaa dharaan awwaaltanii yookaan Oromummaa keessan nurraa jijjiirradhaa yookaan nutti galaan waliin jiraadhaa yoo hojii keessan kun akkasiin itti fufe ta'uudhaaf adeemtu waraabessa laftitti ife erga afaan keenya miidiyaa dhaabdanii miidhama keenyaaf gammaddanii gogaa facaafnaanuu oolee bulee margaa ijjoo mee yoo dhugaa argaa warra dammadidee akaayii qaqqabsu. Come on!